Dhimma mucayyoo kana baay'isee bojaa jedhamtu kanarratti yeroo baay'ee jechuudha deddeebi'ee simbiraan ga'aatan ture amma jechuudha macarrashaa isaatii maaliif yaadonni lama wal bukkee ka'aa ture jechuudha kan uummata burjaajessu akkasumallee maatiillee jechuudha obsa isaan dhoowwate kan yaada isaanii rarraasaa ture jechuudha kan hin jirti jechuudhaan viidiyoo waraabuudhaan akkasumallee ragaa guutuu qabnaa achi bakka jaazati baatee mana xalabaati baatee iddoo ijaazaa ga'uu ishii mucayyoo hin xalafanii maal godhan jedhanii namoonni baay'een haasaa turan jechuudha garuu dubbiin akkuma duraa mucayyoon boqottee jedhan jechuudha balaa konkolaataatiin akkasuma ta'ee jira jechuudha ashamaa harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa taa'ishaniin jedha hordoftoota koo hojiirra jira baay'ee biizii ta'ee garuu namoonni hedduun jechuudha dhuma isaa arguudhaaf baay'ee tokko jechuudha kan yaadni keessan qalbiin keessan rarra'aa ture. Dhimma mucayyoo kanallee jala bu'uutanii kan hordofuu hin dandeenye dhimma sababa karaa hojiitiin natti himaa turtan jechuudha waan irra ga'amee nu biraan ga'ii si'eennaa kannaan jedhanii namoota hedduu jira jechuudha keessanii dhugaa dubbachuudha fi maaliif keessuma jechuudha namoonni biyya namaa keessa kan jiraatan shamarran keenya baay'ee tokko jechuudha mucayyoon kun du'uushi waan haaraa miti jechuudha ijoollotuma baay'eetu du'ee gara biyyaatti jechuudha reeffi isaaniillee achi ergamaa yookiis immoo asittillee biyyuma namaa kana keessattillee awwaallama jechuudha kallattii garaagaraatiin jechuudha balaa konkolaataatiin akkasuma immoo waan tokko jechuudha karaa madaamitiin illee irra ga'ee obboleettiin keenyas namni kamiyyuu guyyaa rabbi isaaf caafee guyyaadhuma sana biyya lafaarra kan deemu sababa yoo ta'eyyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu mucayyoon kun akkaataan ishiin itti boqottee ifa ba'ee dhugaasaa irra ga'amee jira. Mucayyoon kun duutu ishii immoo miidiyaa irratti baasuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif mucayyoon kun kan boqottee balaa konkolaataatiin jechuudha. Balaan konkolaataa immoo beektu jechuudha. Qaamni namaa fayyaatti nafu wanta baay'eedha jechuudha. Qaama namaarra kan ga'u jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun fuulli ishiillee bakka qaamni ishiillee akka ciccite jechuudha. Balaa konkolaataa kanaan fuulli ishii hundumtiyyuu dhiiga viidiyoo numtillee hojjetame jechuudha viidiyoo ragaadhaaf jechuudha mucayyoo kana hojjetamee ture suuraan illee ka'ee ture kanaaf iyyuu dhugummaa isaa irra ga'amee jira waan ta'eef hordoftoota koo garaa keessan kutadhaa mucayyoo kanaaf kan garaan keessan rarra'aa ture jechuudha maaliif bakki mucayyoon fuudhamuu deemte baay'ee baadiyyaadha waan ta'eef Saudi Arabiyaa magaalaa keessa miti jechuudha lafa sa'aatii 8 deemamu jechuudha shufeerri kun kan inni fuudhuu deeme kana gidduutti motorri illee ho'uutii danda'a jechuudha konkolaataa motorri ho'uutii danda'a darbees immoo balaa tiraafikaa akkasuma immoo mucayyoon kun mana ijaasatii jechuudha kan fuudhamtee deemaa jirtu kanaaf iyyuu shufeerri kun jechuudha qaama seerallee baqachuudhaa fi akkasuma saffisa konkolaatallee dabalee to'i balaan kun hirra ga'uutii danda'a jechuudha namichi inni shufeerri kun immoo amma yoonatti jechuudha of beekee dubbachuutii hin dandeenye du'aaf jireenya gidduu akka jiru dubbatamaa jira jechuudha qabatamaadhaan hirra ga'amee kanaaf iyyuu jechuudha mucayyoon kun yeroo hammaa kanatti jechuudha reefishii gara biyyaatti galuudha fi dinaara 16,000 jechuudha kan gaafatamte garuu haa ta'uyyuu malee hamma jechuudha warri gargaarsa gaafachaa jiran kana jechuudha mucayyoodhaa fi gara dinaara jechuudha 20,000tti jechuudha sababni isaayyuu wacii garagaraa biyya keessatti illee amma dhaqee reefi mana mucayyoo ga'utti warra mucayyoo ga'utti baay'achuutii danda'a jechuudha sababa kanaaf riyaala 20tti jechuudha kan tilmaamame mucayyoo kana immoo gara biyyaa galchuudhaaf imbaasiin galchuutii hin danda'u jechuudha isaanii nuti galchuu hin dandeenyu mucayyoon akka reefishii argamuuf gargaaraa turreerra amma garuu gara biyyaa galfachuu yoo barbaadan immoo asitti awwaallachuu hin dandeessu jedhaniini kanaaf iyyuu maatiin immoo reeffa mucayyoo isaanii biyyatti galee fi ija isaaniitiin reeffa mucayyoo isaanii buqqisanii ilaalanii awwaallachuu barbaadu waan ta'eef maatiin kun immoo maatii harka qalleeyyiti mucayyoon kun illee maatii ishii gargaaruudhaaf akkasumallee obboloota ishii warra dhukkubsatan yaalchisuudhaaf akkasuma barumsallee barsiisuudhaaf maatii ishii jijjiirte ofii ishii jijjiiruudhaaf otoo deemtu karaa irratti citte waan ta'eef yeroo kanatti immoo ishiin nagaan ba'ee nagaan hin gala jettee reeffi ishii gara biyyaa galuudhaaf iyyuu
kamiyyuu gargaarsa barbaaddi waan ta'eef namoonni jechuudha jalqabaa kaatanii waa'ee mucayyoo kanaa sin quuqaa ture baay'ee sin aarsatii kan ture jechuudha. Quuqa garaa keessanii yookiis immoo gadda garaa keessanii amma immoo jechuudha reeffa mucayyoo kanaa akka biyya galuu fi adaraa keessan amma humna keessanii mucayyoo kanaa gargaara isiniin jedha bakki itti gargaarsi kun immoo raawwatamu galigala jechuudha mana tiktookii yookaan tiktookii Mubaarak Tasammaa Musammaa jechuudha maatii ishillee jechuudha achirraanii laayivii seensifamee kan gargaarsi achitti gurramaaf jechuudha Mubaarak biyya keessadha jechuudha kan inni jiru kanaaf iyyuu adaraa keessanii irratti argamtanii mucayyoo kana akka gargaartanii asumaanii jaalala namummaa jaalala obbolummaatiin isiniin gaafadha isiniin jedha hordoftoota kooyi maaliif nuti shamarran biyya arabaa keessa jiraannu injirra jechuuti hin dandeenyu jechuudha yoom akka boqonnu hin beenu jechuudha mucayyoon kun taritoo jechuudha bala yookiis immoo darrara mana madaamii keessatti irra ga'een bahuu dandeessu yookiin immoo birrii dabalataa argachuudhaaf jechuudha mucayyoon kun maatii ishii jijjiiruudhaaf kan biyyaa baatee fi birrii argachuuf waan ta'eef ba'uutii dandeessu jechuudha garuu ishiin nan jiraadha nan jijjiirama boruttan darbee jiraadha jettee baate jechuudha. Kanaaf iyyuu boritti nuunillee maaltu akka nurra ga'u waan hin beekneef mucayyoo kana akka gargaarree gara biyyaatti galchinu jaalala waaqayyootiin isiniin gaafadha adaraa keessan maaltu akka nurra ga'e beeknu isiniin jira nuti gaafa jirru ofii keenyaaf taanan jennu jechuudha namoota gargaarra jechuudha maatiidha jennaa obboloota keenya jennaa kan kufe kaasna jennaa kan dheebote dheebuu baafna kan beela baafna jenna garuu gaafa ofii keenya jechuudha wanti tokko nurra ga'e ofii keenya gargaaruutiin dandeenyu jechuudha oo dhukkubsannee kadhannee gargaaramna jechuudha kan dura nama gargaaru jechuudha yoo wanyoonni jechuudha yoo duune jechuudha reeffi keenya jechuudha kadhatameeti jechuudha gara biyyaa galuu kan danda'u dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'ee tokko kan keenya kuni nama dhiba jechuudha maaliif akka akkana taane hin beeku jechuudha kanaaf obboloota koo hadaraa keessan isiniin jedha namoonni gargaaruu hin dandeenye viidiyoo kana sheer gochuudhaan akka gargaaramtu mucayyoon kun namoonni hedduun dhaga'anii mana Mubaarak Tasammaatti galigala deemanii akka gargaaranii akkaa'unti armeeshiitii fi kan abbaa ishiitiin ba'ee jira biyya keessatti warri gargaaruu barbaadan akkasuma immoo Saawudii keessatti kan gargaaruu barbaadaniif immoo iqaama irratti jechuudha iqaama mucayyoo irratti akka gargaaramu jechuudha kanaaf iyyuu adaraa keessanii birriin hamma kana jechuudha Oromoo kana guutuu kan mucayyoo kana barbaadaa ture mucayyoon kun akka argamtuu fi boo'aa kan turan irra hin caalu jechuudha maaliif xiqqoodha jechuudha yoo namni birrii lama iyyuu walitti yoo darbate mucayyoo kanaaf buusanii gara maatii ishiitti galchanii mucayyoo kana maatii awwaallatanii garaa isaanii kutatanii boo'anii firoonni yaanii dhiisuutii danda'u isiniin jedha obboloota koo asumaan jechuudha dhaamsinan isiniif qabu jechuudha mana madaamii keessatti yoo lubbuu keessanirra ga'uudhaaf miidhaan baay'eedhuma isaa jechuudha teenyee hinduun otoo laallu bakka barbaadetti miidhamni nurra haa ga'u baanee du'uun wayya bakka duunetti bakka nutti lixxetti haalitti yoo jettan malee jechuudha mana madaamii keessa birrii dabalataa argachuudhaaf adaraa keessan jechuudha adaraa lubbuu keessanii akka hin baane jechuudha mana madaamii keessatti birrii xiqqachuu sin argattan isa siniif wayya jechuudha maaliif lubbuu keessan dhabuurra yeroo dheeraa hojjetattanii turtanii jechuudha umuriin keessanillee sirriitti gubatee too gara biyya keessanii galuu wayya jechuudha maaliif gaafa isiniin boqottu jechuudha garuu maatiin keessan jechuudha haati keessan ishii sin deesse umurii biyya lafaa kanarra jiraattu hundumayyuu guggubachaati kan ishiin jiraattu jechuudha maaliif namni tokko erga du'e of hin beeku jechuudha bakka of hin beeku inni hin dhaga'u garuu warri jiru jechuudha umurii isaa guutuu karaa ilaalaa afa kanaaf iyyuu adaraa keessan jechuudha isini warri jechuudha haala teessanii yookiis immoo ijaazaa keessa teessanii ijoollota mana madaamii keessattiin kootu birrii amma kanaatiin hin hojjetini kootu wajjin gallee hojjannaa kootu mana hojii sin galcha jettanii warri abaabbaltanii baaftan adaraa waaqayyoo dhiisaa isiniin jedha yoo gamte yoo du'a teenyee hin duunu jettanii lubbuu keessan baraaruudhaaf baatan oo ta'eerra kanaaf jechuudha
of eeggannoo taasisaa ofii keessaniif yoo jiraattan isa hojjettan sana nyaachuu dandeessu keessuma jechuudha namoonni biyya keenya waliifiyyuu hin ta'an jechuudha kanaafiyyuu adaraa keessan hin ba'ina mana madaamii keessaa isiniin jedha waan wajjin taataniif turtii gaarii isiniif haa ta'u mucayyoo kana immoo akka deemtanii gargaartan hordoftoota koo abdiin qaba amma viidiyoo biraatti deebinee wal arginutti nagaatti tura dogoggorri yoo jiraate dhiifama isiniin jedha